النور ميديا، نور على نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجمتوت حواس مسلمة الدنيا جنده هوجيتي آخراني مو جنده جزاتي أكمو بيكمو نمني مسلمة كميو دنيا تنكيستي خير يدد هوجتودان عبادة قرودان آخرتي أكا جزارغتي جنة ملكاوف تتافت قروا مو عبادة هوجتنتوني nama jalaa baduun jira akka yaadan san tahuu dhabdee qabxiin badaan namatti gadi bahuun jira jira maaliif rabbiin quraana keessatti akka jedhu wabadaalahum ما لم يكونوا يحتسبون ربين قياك ياما ويتولدت كبه هندا قراتو نموت توكو توكو كدورساني ربين برا واقم جداني يادن عبادة قرآن خيري هجن جداني وان قد ايقاتات ننتران فالله قبتين بداني سانتي قدبا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا جدي يا محمد سني أوديسو ورين دلقاني ساني جلا بدو جلا هونغفت الذين هم يحسبون أنهم يحسنون صنع ورد دنيا كنا كيستي يرو خيري هجتن yeroo ibaadaa godhan waan gaarii hojjanna of sehan kamo guyyaa qiyaamaa dalagaa isaanii san bakka yaadan sanii dhaban kana waan ta'eef namni muslimaa kamiyyuu yeroo ibaadaa godhu yeroo khayrii hojjetu khayriin isaatun akka jalaa hin banne maal akka gochuu qabu sirriitti itti yaaduu qaba akkuma ibaadaa hojjetuudhaaf futunu san ibaadaan sunis akka jalaa hin banne san caalaa itti yaaduu qaba xaaranii waan xaaran san dhabuu caalaa waan nama gaddisiisu hin jiru sagantaa kana keessatti ulaagan ibaadan takka yookiin ammoo khayriin takka namarraa qeebalamtuun maal akka taate arkaan ibaadaa maal akka tahe gabaabinaan isiniif ibsa hanga xumuraatitti hordofa. ulaagan ibaadan yookiin ammoo khayriin takka namarraa qeebalamtuun yookiin ammoo kajazaa irratti argataniin waa sadii tokkoffaa al-ikhlaasu lillahi ta'ala waan hojjetan kamuyyuu rabbumaaf jecha hojjetu niyyaa ofii kana kulkulleessuudha otoo hojjetuuf hin kaane niyyaa ofii kulkulleessanii kahuudha namni duniyaaf hojjete jazaan isaa duniyaa san taati namni namaaf hojjete jazaan isaa namnumaan isa arguu fi namni isa dhaga'u san qofa taati namni waan biraatiif hojjetellee jazaan isaa sanuma taati namni ammoo rabbiif waa hojjete jazaan isaa tama rabbitti taati ulaagaan tokkoffaan isa kana ulaagan lammaffaan mutaaba'atu rasuuli sallallahu alaihi wasallam akkaataa rasuulli hojjetan irratti hojjetudha akkuma rasuulli hojjetu dhagahan sanitti hojjetudha karaa sanirra dabuun hin barbaachisu ibaadan yeroo hojjetan yeroo kam keessatti hojjetamte bakka kamitti hojjetamte akkaataa kamiin hojjetamte baay'inni isii hangami wantoota kana hundaayyuu keessatti ilaalanii kana hundaan rasuula hordofan jechuudha ulaagan sadaffaan al-iimaanu billahi ta'ala dursanii rabbumatti amanuun dirqama rabbitti yoo hin amanne taate namni مسلمان تاني توكو وان فديو هجته وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وانسان هجة الربين داراب بين فوتي قول كناف كواهن درس إيمانا عقيدة يو عقيدة سري هنتاني إخلاص اللي جرانان أكاتا رسول الرت اللي هجنان يو عقيدة سري هنتاني دلغان سني داراب بين فوتي تاتي يجون ولاغا سدين كان قوتتي جنان دلغان خيري كميو ربين برتي قبول أرغتا ثواب الرت أرغتاني وياك ياما جنة هنگلن جچون رحمة ربي وجين حال مؤمنا كيستي يرو عبادة قدان أركان سديتو يو عبادة كيسجر أركان سدين عبادة كيسجر توقفان الخوف صدات ربي نقبران عذاب ربي ترى صداتا ربي نقبران لما فا الرجاء رحمة ربي خجيلا ربي نقبران صدفاء المحبة يرو عبادة قدان سنجي مدان أوف مرة باسو الآف osoo hin taane jaalala wajji rabbiin gabbaran ibaadan wantoota sadan kan of keessaa qabdu ibaadaa mu'minaati qala ibn al-qayyim akka jedhe rahimahullahu arkaan ibaadaa sadan kun aayata keessatti rabbii walitti qabee dubbate ulaa'ika alladhiina yad'uuna mu'mintoonni warri rabbiin gabbaran والرب كرتن يبتغون إلى ربهم الوسيلة والرب التنئية هندت فيدمني كرب جبرا ويرجون رحمته رحمة ربي كجيلا ويخافون عذابه عذاب ربي سداتا على سن الرب جبرا كناف يرو خيري هجن يرو عبادة قونو أكما عبادة قولو سنرت فتنو عبادة تنسونس رب برت فرأتما قبدي موهن قبدو رتس فتنون برباچسا وروان هجتي كيستي ملكاو ملي هونغون توكوتي لفن ربنا هاتاسيسو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.